السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوميونتي أفير دوت أمريكان ساشو أراندنا بوستي بونيين نسرا غرسمير تسالة ما درا بوستي غوتي واي نسرا غرسمير دبته مال جتي دبته إسين أرملان هيروما دبدي مال ناغودي نانجتي مي باي ذا واي أتي أناف هادكو نافتاتا كناف وباي إيثين جدو أني shaqaa afaan baalli afaan kee kana narraa cufadhu haftuu teenya yoo rabbii jedhe gabarreen keenya tokko akkasii fuudhusiif kadhachaan jira. Ni yaadattaa Ijiptii keessatti diinni na tume jettee timaatima fuula kee dibattee Oromoo irraa maallaqa kadhachuu jettee siif milkaa'uu dide. Amma maqaa kootiin xiqqoo sadaqaa sassaabachuuf bo'aa jirta. Kanaaf gala shaqaa koo ani kan jedhu ati saba kanaaf maal goote kan Ijiptii keessatti diinni see tumee miidiyaa irraa iyya oolu nama arrabsaa oolu tiktok irraa sadaqaa kadhachuun ooluun qabsaa'aa nama gootu hubadhu. Si warra maqaa kootiin nyaachuu malee warra maqaa kootiin waa godhu miti. Siif ottoonni akka maayimoonni akka keetti waan saba bu'aa buusan ofii se'uutu xiqqoo na eegi. Ijoollee jajjabee gaafa Oromoon sagalee barbaaddu gaafa Oromoon gargaarsa barbaaddu eenyu akkasi dura sabaaf eenyutu dura akka sabaaf birmatu suuraa isaanii fideensi barsiisaa. Okay, kanarraa kan hafe Oromoon siif fokkottoonni kee maayimoonni tiktok irraa sadaqaa sassaabachuu malee sadaqaa sassaabachuu ooltan. Amma Oromoo sinittiin dammaqee jira. Hojiin barbaadaddaa maadar gurdii jalaan boottii uffachuun san dhiisuu keetiif galatoomi. Faaraa sagadee osoo bifa dubartii illee qabaatte gaarii jaldeessa gara baddeessaa jechuudhaan haala kanaan barreessite jechuudha. Ammaan tana lola gama Nasraa Gursumitti jirti. Warreen koomentaatoroonni anchi ragataa tokkoffaa taateetta gobas kee si fuudhuu laata jeensa Abduseen asuma gaditti illee fuuti maammee miira keessa galchee si jira. Miira keechaa bahii lubbuu jaan Nasraa Gursumillee hayi lubbuu bar'anii obboleessa koo irratti fuusisee wajjin kilippii mudhii gadi gurbaa kana wajjin hojjeteef muraa mataa kiyyaa ati hargee hin galtu jedheen namni si hiike an Nasraa Gursum abshir jetteen seen obsii siif haa kennuu jetteen Nasraan Gursum deebisaa kan ta'eef jechuudha. Taan ammoo kilippii mudhii gadi ani hojjedhu ati heeruma malee haftee jirtaa jetteeni. Hamzaa Ibrahim kunis haqa dhugaa haqa dhugumatti haadha siif ta'uu dandeessi. Abshir anaatu jira hubbii jeen. Ammaan tana ajandaa gamanatti jijjiiranii jiran jechuudha. Kan duraan fuudha amma fuunisaa maammee Ustaaz Maammoo kunillee soba ta'uu wantoonni ragaaleen takka wantoonni Yesu barbaadamoo maalidha kaayyoon keeti? Ani jechuun ergaa miidiyaa kanarratti akkana ta'uu jalqabnee so erguma ustaaza kana wajjin walitti dhufnedha. Ani duraan akkanaan turre garuu miidiyaa numan fayyadama. Aga kanallee afaan baasellee waan namatti dubbadhu ture. Zabana kana garuu I don't know በጣም ተቀይሬያለሁ። ረቢ ኬሪያ ጎዱ amma garuu inshallah waan hundayyuu ni sirra waliif jennani. Ustaazni illee jireenya mataa isaa jiraachachuu jira. Ani illee immoo jireenya kiyya fooyyeffadhee haala gaarii ta'een ni jiraadha jedheeti ni yaada. Akkasii dhageessee Maarqos. Naay gaariidha. Egaa jechuun waan jireefi namni waanuma jaallate godha beektaa.
namni waan jaallate godhaa namni si gorsee osoo hin taane waan itti tole fakkeenyaaf amma namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kanatti feemisallee ta'uu barbaadu. Karaa nama waan baay'ee jira yoo na baasa jedhee itti seenee jechuudha. Ani garuu akka kootti like namni boriif jireenyaaf deemu siigalee waa tokko si'a tokko godhee waan sana lammata bakka immoo daayirekshii jiree waan biraa godha. Yoo akkas ta'e malee calluma dhanee kanaan deemuun I think gaarii natti hin fakkaatu. Siigalee namni bara sooshaal miidiyaa kanatti namni ajandaa mool godhata malee gasmara wanni ajandaan asirraa jireenyaaf illee ta'u borillee sin jiraachisu jireenya keenya gasmara feemes taatellee waan ta'e jiru qabu. Keessumaa akka Oromootti feemes ta'uun faayidaa qaba yaaduun. Just hojjettee jabaattee waan gaarii gootee sanaan tarkaanfachuudha. Malee egaa ani hin beeku badaa ajandaa keessan kana badaa diippilii keessa seenellee akkasuma haasa'uu baadhuun nam gaarii miti beektaa waa'ee dhimma ajandaa. Ayyettaate. Okay, maki ambaruun nagaaf inshallah rabbi. Ayyee namni biraa warra as keessa jirtan. Ani ammoo ammaan naqaaf. Warri nuyi godhatan gaana dhukkubaan xiyyaaf iyyuu hin danda'u. Haaloo. Rabbi isaa fi maal taate maaltu si dhukkuba nama dhukkuba fakkaatu. Gabbua. Mana citaani. Mbuunu boy ma akkuma fayyana gabbuuna gargaarsaaf dhufneemi waan dhufneef xumurra malee gabbuuna. Eenyu si dubbate obboleessa kiyyaati? Gabbuunu jettee. Hin baanuti ati galchuu jirtaa mana biraatiin baana maal taati hoo? Ayyee bakka nuun lolinga. Yoo barbaadde gargaaree barbaadden gargaariin ba'i. Rabbiif gargaarta malee maakiif gargaarta haa maal ta'e? Sila maal ta'e inni? ايه ايه